Seenaa dhugaa faarfataa Indaalee Addaamuu kutaa tokkoffaan bifa dhuga ba'umsaatiin tibbana isiniif dhiyaatee waan jiruuf utuu irra hin darbin na hordofaan dhaamsa kooti. Kaayyoon seenessa kanaa iyyoo dubbii ta'ee kan dhiyaateef akkaataa jaalalli Waaqayyoo itti galma ga'u namoonni akka hubataniif akka ta'e hubannaa kennuu danda'a jedhamee waan amanameef ture. Seenaan faarfataa Indaalee Addaamuu kanatti fufee isiniif dhiyaata. Faarfatichi bara 1990 abbaa isaa obbo Addaamuu Waljirraa haadha isaa aadde Hawwanii Nyaarorraa kan dhalate yommuu ta'u jiraataa godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjii ganda Busaanoo Sichoo kan ta'edha. Faarfatichi obboloota dhiiraa afurii fi obboleettii dubaraa tokko wajjin kan guddatedha. Abbaa fi haati isaa ijoollee dhiiraa 5 fi dubara 1 walumaa galatti ijoollee 6 horatanii kan qaban yommuu ta'u maatii jaalala ho'aa waliif qabanidha. Bara 1997 hanga bara 2000tti barnoota isaa kutaa 1 hanga 4 mana barumsaa Busaanoo Birbiritti barate. Barnoota isaa kutaa 5 hanga 8tti mana barumsaa guddattuu Busaanootti kan barate yommuu ta'u bara 2004 barnoota isaa sadarkaa 1ffaa qormaata kutaa 8ffaa sadarkaa naannootti qophaa'u qoramee qabxii boonsaa galmeessisuun gara kutaa 9ffaatti darbee. Bara 2006 hanga 2007tti barnoota isaa sadarkaa 2ffaa kutaa 9 hanga 10 mana barumsaa seenaa Ganjiitti barate. Barnoota isaa sadarkaa qophaa'inaa mana barumsaa Wallagga Adventistii Akaadaamii yookaan Dongorootti bara 2009 hanga 2010tti barate. Bara 2010 immoo qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qoramuun qabxii boonsaa galmeessisee yuunivarsiitii seene. Barnoota isaa sadarkaa digirii yuunivarsiitii Samaraatti ramadamuun waggoota 4f muummee barnoota Information Technology bara 2011 hanga bara 2014tti baratee xumuruun bara 2014 digirii jalqabaa eebbifamee bahe. Seenaan jireenya faarfataa Indaalee Addaamuu dubbachuuf wantoonni dubbatamuu qabu hedduun yoo jiraate illee haala barnoota isaa ilaalchisee gabaabaadhumatti kana fakkaata ture. Akkamittiin gara tajaajila faarfannaatti akka dhufe faarfatichi bara 2011 wayita mooraa yuunivarsiitii jirutti haati isaa dhukkuba hafuura hamaa du'aan ishee ga'uun qabamtee rakkachaa turte. Mana qorichaa naannoo bakki isheen itti hin yaalamin hin jiru ture. Dhukkubni ishee mana qorichaa beekamaatti malee yaalamuu akka hin dandeenye rifeeriin gara magaalaa Finfinneetti isheef barreeffamee ture. Haati isaas amantiidhumaan fuula Waaqayyoo dura turte. Faarfataan Indaalee Addaamuu yeroo sana amala araada garaa waan qabuuf yommuu maatii isaaf bilbilu haadha isaa dhibeen ulfaataan qabamtee du'aa fi jireenya gidduu jirtuun ani qarshii fixeeraa naaf ergi jedhee gaafachuurraan kan hafe akka ishee dhukkubu homaa hin beeku ture. Sababiin isaa immoo yoo dhaga'e jeeqamuu danda'a jedhanii waan yaadaniif maatiin isaa walii galanii akka haati isaa dhukkubsachaa jiraachuu ishee hin barre godhani. Barnoota isaa sadarkaa yuunivarsiitii waggaa 1ffaa xumuree guyyaan geenyaan mana maatii isaatti deebi'ee gale. Egaa wanti dhokatee hafu maaltu jiraree haadha isaa dhukkuba hamaan qabamtee rakkachaa jirtu gaafa galee argu naasuutu isa weerare. Yommuu haati isaa dhukkuba hafuura hamaan qabamtee dhiphattu gadduu jalqabe. Isa dur bakka barbaade oolee bakka barbaade bulu dhiisee haadha isaa bira manuma ooluu jalqabe. Yeroo sana wantoota dabarse hundumaa itti yaaduu jalqabe. Dogoggora isaarraa waan baay'ee barachuu eegale. Yeroo obboloonni hafuuraa kadhataaf mana isaanii dhufan isa dur bira darbee adeemu dhiisee namoonni akka kadhataniif haala mijeessuu jalqabe. Yommuu namoonni haadha isaatiif kadhatan hafuurri hamaan haadha isaa rakkisu waan isa aarseef hinaaffaa hafuuraa keessa galuu jalqabe. Boo'uun gadduu fi gaabbuun miira isaa guutummaa to'atee ture. Kun mudannoo inni ittiin gara tajaajila hojii hafuuraatti akka deebi'uuf isa kakaase keessaa isa tokko ture. Egaa jireenyi lafaa isheen jiraachuuf rakkinaan guuttee fi namatti hadhooftu kun ijoollee Waaqayyootti qoraattii akka taate beekamaadha. Akkaataan qabaa jaalala Waaqayyoo kan namaarraa adda.
jireenyi ammam yoo hadhaa'es, ammam yoo isa gammachiises, ammam yoo dallansiises kaayyoon isaa ganamaa mana Waaqayyoon keessaa tajaajilu qofa ture. Garuu faallaa kanaan wanti sammuun isaa yaaduu fi wanti hojiin isaa fakkaatu waliin deemuu hin dandeenye. Haa ta'u malee kun maaliif ta'a kan jedhu yommuu yaadu gadda, aarii fi abdii kutannaa keessatti kufuu malee yaadi biraa isaaf dhufuu hin dandeenye ture. Adeemsa keessa akkuma umurii fi xiinsammuun isaa dabalaa adeemeen bu'aa jiraachuu isaatii adda baafachuu akka qabu yaadee sammuun isaa baay'ee dhiphata ture. Amma barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa yookaan tokko hanga 8 barachaa turetti to'annoo maatii jala waan jiruuf kufaatii adda addaaf hin saaxilamne ture. Garuu erga barnoota isaa kutaa 9 hanga 10 barachuu eegalee hiriyaan isatti baay'achaa adeeme akka ture yommuu dubbatu imimmaan isaa hin qabatu ture. Hiriyoota isaa baay'ee jaallata ture. Kanaaf jecha afeerraa isaanii yoo dide waan isaan jibban waan itti fakkaatuuf bakka maatiin isaa akka inni deemu fedhan irraa bakka hiriyoonni isaa itti isa afeeran deemuun filannoo isaa ta'aa dhufe. Keessumattuu yeroo barnoota isaa kutaa 9 hanga 10 baraturraa jalqabee xiinsammuun isaa dabalaa waan adeemeef karaan hiriyoonni isaa adeeman hunduu mijataa fi gaarii itti fakkaatee ture. Garuu dudduubni isaa awwaala maragamaa ture. Waliin deemuun, waliin nyaachuu fi dhuguun baay'ee isaan gammachiisa ture. Yaada jallinaa karoorsu, namoota reebuu fi doorsisuun bartee itti ta'aa dhufe. Qarshii maatiin isaaf kennan araada dhugaatii alkoolii gosa garaa garaa, caatii yookaan jimaa qama'u, araada sammuu namaa adochanii fi kanneen humna dabalataa kennan kanneen akka sigaaraa, ashiishii, gaanjaa fi kan kana fakkaatan fayyadamuun araada cimaa isatti ta'ee ture. Fiilmii akkaataa itti araada humna dabalataa kennan fayyadamuun yakka dalagan ilaaluu, qooda macaafa qulqulluu, kitaabolee hayyoota falaasamaa dubbisuunis waaqa tolfamaa isatti ta'ee isa rakkisaa tureera. Hayyoota falaasamaa caalaas waan jaallatu hin qabu ture. Erga tajaajila hafuuraa hojjechuu jalqabee garuu hafuurri akkasii akka isarraa adda bahee dubbateera. Dabalataanis haalli siyaasa biyya lafaa sammuu isaa qabatee waan tureef bakka deemu maratti nagaa booressuun, alaabaa biyya lafaa ol qabu, hiriira nagaa bahu, dhaadannoo adda addaa dhageessisuun bu'aa guddaa waan fidu itti fakkaate humna isaa guutuu hojjechaa akka ture ragaanii bahaa ture. Wayita kana gochaa tures lubbuu hedduu of biraa dhabaa akka ture yommuu carraa argatu ni dubbata ture. Keemikaalota akkasii fayyadamuun garuu miidhaaf akka isa saaxilee dubbateera. Keessumaa immoo yeroo barnoota isaa sadarkaa yuunivarsiitii waggaa tokkoffaa baratu amalli isa bare dhiisuu waan hin dandeenyeef nageenyi mooraa yuunivarsiitii sababii isaatiif jeequmsaan goolamaa akka tures dubbateera. Sababni isaa immoo wayita mooraa yuunivarsiitii seenetti hiriyoonni isaa duraan wal beekan waan gargar bahaniif haalli jireenya mooraa yuunivarsiitii amma keessa barutti waan isa rakkiseef xiinsammuun isaa miidhamaa dhufe. Sammuun isaas araada dhugaatii alkoolii fi caatii qama'uu, araada sammuu namaa hadochan kanneen akka sigaaraa, ashiishii, gaanjaa fi keemikaalota ammayyaa humna dabalataa kennan fayyadamuu fi kan kana fakkaatan wajjin wal baree waan tureef sammuun isaa ni jeeqama ture. Halkan rinni ijatti isa hin dhufu. Wayita barnoota isaa sadarkaa yuunivarsiitii waggaa 2ffaa baratu lakkeessa bara 2012 sababii dhibee koronaa yookaan COVID-19tiif jecha barnoonni addaan citee waan tureef barattoonni gara maatii isaaniitti deebi'uu akka qaban labsiin darbe. Taateen hammana ga'us addunyaa kanatti yommuu dhufe nama kan ta'e hundumaa gadda ulfaataatu dhuunfate. Yeroo sana sababii rakkoo nageenyaatiif jecha godinaalee Oromiyaa keessaa bakkeewwan tokko tokkorraa tajaajilli neetworkii dhaabbatee ture. Godinaalee tajaajilli neetworkii irraa dhaabbatee ture keessaa Wallaggi Lixaa isa tokko ture. Sababii kanaatiif jecha maatiinis akka itti bilbilanii isa hubatan waan hin qabneef du'aa fi jiraa isaayyuu hin beekan turani. Taateen suukaneessaan addunyaa weerare kun
yoo dhufellee isaa fi hiriyoota isaa kan rakkisu qarshii ittiin araada isaanii guuttatan argachuu dhabuu isaanii qofa ture. Kanaafis falli hin argamne. Haa ta'u malee karoorichi Waaqayyo biraa waan ta'eef Waaqayyo akkaataa hin beekamneen haala mijeessee konkolaataan ramadamee fi magaalaa Samaraa irraa kaasee amma magaalaa Gimbiitti tajaajila tolaatiin isaan galchuu danda'eera. Akkasitti sammuun isaa inni araadaan manja'e mana maatii isaa gahee amma karaa dheeraa mana ga'uu deemu kanas gaabbiidhaan quba nyaachaa yeroo fi maallaqa isaa akkasumas kan maatii isaa isa qisaasessaa ture aariidhaan guggubachaa adeema ture. Akka nama manatti adeemu osoo hin taane akka nama du'atti adeemu yaaddaa gaabbiidhaan of nyaachaa adeema ture. Garuu yaada isaa kana nama tokkotti illee hin himatu ture. Hiriyoonni isaas isa hin gaafatan turani. Keessumaa walakkeessa bara 2012 yommuu mana maatii isaa galee haalli nageenyaa daran ulfaataa ture. Akka salphaatti bahanii galuun hin danda'amu ture. Keessumaa dargaggoota akka isaatiif yerichi yeroo baay'ee sodaachisaa tureera. Haala nageenyaatiif jecha halkanii fi guyyaa adamfamuun waan jiruuf guyyaa saanaan halkanis naannoo manaa turuu irraa manarraa fagaatee taa'uun lubbuu ofii qofa baraaruun dirqama isaa ture. Kan taateen kun hundumtuu ta'eef haalli siyaasaa biyya keenyaa balaarra bu'ee waan tureef innis adamfamaa jiraachuurra waraana ta'e ajjeesee du'uu filannoo isaa taasifatee ture. Booda gara bosonaa deemee leenjii waraanaa fudhachuu akka qabu murteeffate. Baruma 2012 keessa gara dirree leenjii waraanaa deemuu akka qabu namoota itti dhiyaatu wajjin waliif galee beellama waliif qabanii maree isaanis kanumaan xumuranii guyyaa deeman eeggachuu eegalanii akka irraa hin hafnes waliif kakatanii utuma jedhu guyyaan beellamaas ga'ee sababii sodaa nageenyaatiif jecha mana maatii isaa bulus waan hin dandeenyeef bakka of eeggannoof isaaf ta'u bulee halkaniin ka'ee haala mijeeffatee bakka hiriyoota isaa wajjin lama qabatee deemuuf mana maatii isaatti galee akkuma ol galeen borsaa fi wantoota isa barbaachisu utuu walitti sassaabbatu tokko alaa ijoollee warra manaa jechaa dhufe. Innis hiriyoonni isaa waan yeroo nutti barfataa jiruuf ariitiidhaan na waamu jedhe yaade nafa itti gadi bahe. Yommuu gaditti ba'u muraan mana isaanii humnoota nagaa eegsisaniin humna waraanaatiin guutee jira. Naasuun guddaan waan isa qabateef waa dubbachuu hin dandeenye. Gidduutti yaadi wayii isaaf dhufee jennaan itti fiigee hunduma isaanii nagaa ho'aa gaafate nafa maal akka isaan gargaaru gaafate. Isaanis yaada qabatanii dhufan dhiisanii nagaa isaa ho'isanii erga simatanii booda wal ilaalanii ittuma kokkolfaa si barbaanna ittiin jedhanii. Innis tole jedhee ajajame gara isaan deemi ittiin jedhanitti adeeme. Sammuun isaa du'aaf akka adeemaa jiru qofadha kan inni tilmaamu. Utuma of dura buufatanii adeemanii hawaasni ganda isaanii walga'ii atattamaaf waamamanii dhimma nageenya naannoo isaanii irratti mari'achuuf walitti qabamanii jiraachuu isaanii arge. Qaamni isa to'atee jiru akka inni hawaasa walitti qabamee jiru sanatti makamu godhanii qaamni nagaa kabachiisu eegumsa hawaasichaaf barbaachisu gochaa haala nageenya naannoo isaanii mariisisuu eegalanii. Namoota gareetti hiranii qorannoo gadi fagoo gochuu jalqabanii booda hawaasa keessa namoota tokko gaaffii tokko gaafachuun eenyu akka nageenya naannichaa akka booressu dirqisiisanii gaafachuu eegalanii. Daqiiqaa muraasaaf erga kana godhanii booda namoota bilbila qaban hundumaarraa bilbila sassaabanii waltajjii sana fuula dura lafa naqanii achi keessaa bilbilli isaa irra deddeebiidhaan irratti bilbilamuu jalqabe. Bilbilli irra deddeebiidhaan waan bilbilamuuf bilbilicha irraa kaasanii dhaggeeffachuu eegalanii. Guyyaa sanatti hiriyoota isaa baay'ee wajjin beellama qabatee waan tureef baay'ee isa barbaadaa turani. Kanneen biroon immoo nageenyuma isa gaafachuuf bilbilu turani. Isaan kaan immoo hiriyoota yuunivarsiitiitti wal baran turani. Isas yeroodhuma sanarraa jalqabe akka namoota irraa adda bahee qofaa isaa turu godhanii qorannoo fi doorsisni tokko hawaasa mudatee ture. Ganamaa kaasee amma galgalaatti akkasittiin utuu qoratamu
Manni walgahii bahee ture manatti deebi'ee gale. Ergasii booda namoonni walgahii sanarra turanii galan dudduubatti hambifamuu isaa fi qorannoof akka barbaadamu maatii isaatti himani. Abbaan isaa gaafa sana gara gabaa deemee ture. Haati isaa mana waan turteef waan ta'e yommuu dhageesse fiigichaan bakka inni jiru dhaqxe. Namoonni isa bira turan sunis akka haati isaa isatti hin dhiyaanne dhorkanii turani. Utuma isheen isa faana buusu konkolaataa seenee bakka isaan geessan dhaqu akka qabu ajajani. Innis utuma isheen buusu waan godhu waan hin qabneef ajajameetuma konkolaataa seene. Deemee magaalaa aanaa isaanii aanaa Ganjii ga'e. Haati isaa bu'aa deebitee galte. Jarri isa fuudhanii deeman waan mana fakkaatu wayi biratti dhaqanii isa buusani. Daddafee hidhaa kophee fi qabattoo isaa akka hiikkatu ariitiin ajaja dabarsani. Waan isaan jedhan ajajamee booda manichatti akka seenu ajajani. Waan isa barbaachisu baay'ee qaba ture. Gaafa manicha seenu namoota baay'eetu manicha keessa jira ture. Bakki isaan itti isa fidan mana amala sirreessaa akka ta'e yeroo namoota ta'anii boo'an arge hubate. Namoonni waan boo'aniif yeroo sana keessi isaa naasuudhaan guutame. Sababiin isaa namoonni achi keessatti reebicha humnaa olii fi waan saaxilamaniif ture. Yaadaanis hubamuu jalqabe. Abbaa fi haati isaa guyyaa gara guyyaatti dhufanii isa dubbisu turani. Namoonni kan biroon akka itti dhufanii isa dubbisan hin qaban turani. Sababni isaa yoo dhufanii isa dubbisan qabanii mana amala sirreessaa galchu waan ta'eef namoonni isa dubbisu iyyuu baqatanii turani. Eessumni isaa obbo Taarikuu Nyaaroo jedhamu yeroo sana isa dubbisuuf dhaqanii jennaan qabanii mana hidhaatti ol galchanii turani. Hiriyaan obbo Taarikuu Nyaaroo tokkos obbo Galaanaa Kitilaa kan jedhamu sababii isa dubbisuuf dhaqaniif qabanii mana hidhaatti ol isaan galchaniiru. Sababii kanaatiif maatii fi firoonni faarfataa Indaalee Addaamuu akka itti dhaqanii isa gaafatan dhabanii turani. Ji'oota muraasaaf yaadaaf qalbiin isaa utuu hin boqotin achi keessa tureera. Mana amala sirreessaa keessatti qalbiin isaa baay'ee Waaqayyoon barbaaddachuu jalqabe. Namoonni isaa wajjin akka gara dirree leenjii waraanaa deemaniif isaa wajjin waliif kakatanii turan. Mana hidhaatii gadi dhiifamuu akka hin dandeenye yommuu hubatan garaa isaanii kutatanii guyyoota muraasa eeganii dadhabanii deemanii. Hiriyoonni isaa yeroo sanaa sun har'a akka isaan lubbuudhaan hin jirre yommuu dubbatu imimmaan lakkuu roobsa. Faarfataan Indaalee Addaamuu nama baay'ee gara laafessa, qooda nama gaddisiisu, ofii isaatii miidhamu, nama filannoo taasifatu ture. Hiriyoota isaa yoo gaddisiises dafee karaa dhiifamaa akka isaaf uuman dafee kan gaafatuu fi yoo ofii dadhabe immoo namoota kan biroo fayyadamee namoota biraa dhiifama nama argachuuf dhama'u ta'uun isaa nama guddaa akkamii akka inni ta'e nutti argisiiseera. Haa ta'u malee waa'ee lubbuuwwan isa biraa harca'anii yommuu dubbatu namoonni nuti waldaa keessaa dhabne irra jiraatanii wantoota inni hojjechaa jiru dachaa meeqa hojjechuu danda'u turan jedhee ni dubbata. Inni immoo utuu akkuma isaanii lubbuudhaan dhabameera ta'e waldaa kiristaanaa keessatti hojii ulfina qabeessa har'a hojjechaa jiru kanatu hin hojjetimin hafa ture jedhee dubbata. Waldaan lubbuu namoota qaqqaalii akka dhabaa turtee fi akka dhabaa jirtu sirriitti hubateera. Jireenya koo keessatti namni ani addatti galateeffadhu tokkotu jira ture jedheera. Isaanis obboleessa koo Fuuraa obbo Mitikkuu Arga'uu kan jedhaman bara 2007 guyyaa tokko utuun jimaa qama'u na arganii turanii jedhe. Anis baay'ee waan isaan kabajuuf gaafa sana baay'ee rifadheen ture. Isaanis akka rifadhe waan baraniif odoo maanatti hin dubbatin callisanii dhuma na ilaalanii guyyaa kan biraa hojii kooti jedhanii manaa bahanii mana maatii koo dhufanii akka na gorsuu qaban natti himanii jedhe. Anii fi isaan waan wal beeknuuf xiqqoo maatii koo irraa fagaanne gaaddisa wayii teenyee haasa'aa turuu keenya sirriitti hin beeka jedhe. Isaan umurii ijoollummaa koo sanatti araada garaa garaa keessa jiraachuu akka hin qabnee fi yoo jaalala Waaqayyoo ta'e borcarraa nama jabaa ta'uu akka hin qabus natti himanii jedheera. Ani yeroo sana gorsa isaan naaf kennan itti gammadee fudhadheen ture. Gorsi isaanii yeroo sanaas sammuu koo keessatti godaannisa jijjiiramuu kootii naaf ta'eera. Gorsi isaan yeroo sana naaf kennan battaluma sanatti amala sana akkan jijjiiruu qabu yoo ta'ellee ani turtii waggoota 5 booda gorsa isaanii
garagalee itti yaaduun wantoota isaan na gorsan hunda hojiirra akkan oolchu Waaqayyo na dandeessiseera jedhee Waaqayyo bakka isaan jiranitti isaan haa eebbisu jechuun barbaadas jedhee yommuu dubbatu imimmaan lakkuroobsaa tureera. Kutaan lammaffaanis barnoota qabatamaa gurguddaa waan of keessaa qabuuf sirriitti akka hordoftan jechuun dhaamsa kooti. Faarfata Indaalee Addaamurraa Waldaa Adventistii Guyyaa Torbaffaa Willoo Birbir.